Fedhii siyaasaa garee muraasaan uumameen gaaga'amni hamaan kaaba Itoophiyaatii ka'ee lubbuu hedduu balleesse kan hafeef barnoota ta'e darbuun ni himama. Yaaddoo waraanaa ajandaa guyyuu ture sun waliigaltee Piriitooriyaatiin fala argate uummannis nagaa bu'eef abdii horate. Ta'us TPLF waliigaltee Piriitooriyaa guutummaan guutuutti hojiirra oolchuu dhabu eeyyama boordii filannoo biyyaalessaatiin ala yaa'ii gaggeessuu mootummaa yeroo jijjiiruuf yaalii gochuu qaamolee tokkummaa Itoophiyaa hin barbaanne waliin hidhata uumuuf yaaluu akkasumas nagaa waan barbaadan fakkaataa nagaa booressuun ammas icciitii hamaa of keessaa qaba jedhu hayyoonni saayinsii siyaasaa. Ajandaan keenyas dhimuma kanarratti xiyyeeffata. Abdulrazaq Muhammad Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa saayinsii siyaasaa Darajjee Fiqiree dubbiseera dhaggeeffadha. Eeyyamamoota keessaniif ulfaadha. Haa ta'u galatoomii Waliigalteen Piriitooriyaa sun rakkoo nageenya yoo san uumameef furmaata akkamii ture? keessattuu waraana waggaa 2 turedha kaaba Itoophiyaa keessatti. Waraana sana dhaabuu keessatti qaamoleen garaagaraa sochii garaagaraa taasisanii jiru. Gamtaa Afrikaa dabalatee gaadiin dabalatee waliigaltee sun akka mallattaa'uuf haalli mijatee jira. Waliigalteen kunis kibba Afrikaatitti waliigaltee Piriitooriyaa jedhamee kan beekamudha. Kanaaf akka ka'umsaatti waliigalteen sun egaa keessattuu waraana qaamoleewwan keessattuu mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti gaggeeffame sana karaa nagaatiin hiikuu keessatti gahee olaanaa qaba jechuudha. Waliigalteen Piriitooriyaa waliigala isaa yoo ilaallu naannoo keewwata 15 qaba. Garuu waliigalli isaa maali bu'uurri isaa nageenya buusudha. Keessattuu kaaba Itoophiyaa fi waraana sana karaa nagaatiin hiikuudhaaf kan hojiirra oole jechuun ni danda'ama jechuudha. Waliigaltee Piriitooriyaa keessatti qabxiileewwan ijoon ka'an jiranii isaan keessaa akka waliigalaatti yoo ilaallu akkamitti teenyetiin mari'annaa keessattuu qaamoleen TPLFis ta'ee mootummaan federaalaa ta'anii mari'atanii TPLFin akkaataa itti waraana hiikkachuu danda'u akkaataa gara nagaatti dhufee waraana keessaa bahee mootummaa federaalaa rikogniishinii kennee fi hanga filannoon ga'utti mootummaa ce'umsaa hundeessuu fi qabxiiwwan kanaaf kana fakkaatu keessatti hammata jechuudha. Keewwatoonni sunni maal fa'a? Keewwatoonni kaan keessaa tokko keewwata 6ffaadha. Amma keewwata 1 hanga 5 waa waliigalaa of keessaa qaba. Keewwanni 6ffaan bu'uura jechuun ni danda'ama. Keewwata 6ffaa keessatti maalti ka'ee mootummaan federaalaa fi TPLF dhaaba siyaasaa keessatti qabxiiwwan bu'uuraa kaan keessaa tokko waraana DDR kan jedhamu jechuudha. Waraana hiikkachiisuu erga waraanni hiikkatimee leenjisuu fi hawaasatti deebisuu kan jedhu. Kana jechuun maal jechuudha? Implikeeshiniin keewwata 6ffaadha. Itoophiyaa keessatti raayyaa ittisa biyyaa tokko duwwaatu jira jechuudha. TPLFin egaa yeroo waraana sana qaamolee isaa akka raayyaa ittisa biyyaatti waamaa ture waan ta'eef isaan sun akka waliigaltee kanaatiif TPLF waraana sana hiikkachiisuu qaba. Meeshaa waraanaa hin eeyyamamne sana mootummaa federaalaatiif dabarsee kennuu qaba. Fi mootummaan federaalaa immoo qabxiiwwan isarraa eeggaman keessattuu tajaajila namoomaa diriirsuu TPLFin gaafa waraana kana hiikkasu haala mijeessuu fi waraana bakka jirutti dhaabuu kan jedhu keewwanni 6ffaan jechuudha. Kanatti aanee kan jiru egaa keewwatoonni biraa jedhan keewwanni 7ffaanis kanumaan wal qabata. Qaamoleen kun nageenya filachuu qabanii nageenya dursa kennuu qabanii qabxii jedhu of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf keewwatoonni 6 kaasanii hanga 15 kan jiran waliigalli isaanii mootummaa federaalaa irraa maal eegama, dhaaba siyaasaa TPLF irraa maal eegama, qabxiiwwan jira of keessaa qaba. Kanatti aansee kan jiru egaa keessattuu qaama seerummaa qabu kibba Itoophiyaa keessatti naannoo Tigraay keessatti eenyu kan jedhu kaasa keewwanni 8ffaani. Kana jechuun maal jechuudha? Mootummaan ce'umsaa yeroo kan hunda hammataa kan ta'e akka hundaa'u kaasa. Achi keessatti egaa boordii filannoo deeggarsa kennaa jedha. Yoo ilaalle waliigala isaa waliigalteen Piriitooriyaa yeroo sana keessa jiru naannoo Tigraay keessatti rakkoo uumame sana fala kennuu keessatti gahee olaanaa qaba jechuun ni danda'ama jechuudha. Amma yeroo kanas yoo ilaaltan waliigalteen Piriitooriyaa kun bakka san jiraa? Hin jiru. Kanaafan kaasanis inni jalqaba amma kan cabe keewwatuma 6tu jabe. Haala barbaachisaa ta'een keessattuu egaa hidhattoota isaanii TPLFin hunda isaanii hiikkachiisuuf heeyyamamaa miti. Sababoota garaagaraa tarreessaa ture jira jechuudha. Inumaayyuu amma yoo ilaallu haala qabatamaa torbee kana keessa mul'achaa jiruun hidhattoonni sunuu bakka lamatti citanii jiranii jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Jalqabarayyuu TPLF waliigaltee kana sababoota garaagaraatti fayyadamaa ture malee waliigaltee kana dhuguma akkaataa waliigalteen kaa'ame sanitti fudhachuu dhabuun ni mul'ata jechuudha. Qajeelfamni tokko achi keessa kaa'amee jira keewwanni tokko. Maal jedhaa? Qaamoleen lamaanuu wal amantaa isaanii guddifachuu qabanii jedha. TPLF amma haala qabatamaa keessa yoo ilaalle akkaataa waliigaltee Piriitooriyaan kaa'ame sanatti hidhattoota isaanii hiikkachaa hin jiru. Gara biraatiin mootummaa ce'umsaa akkaataa waliigaltee kanatti hundeeffame sanas fudhataa hin jiru. Mootummaa kan biraa
fonqolcha fakkaatu hundeessaa jira jechuudha. Waliigalteen Piretooriyaa hanga filannoon gaggeeffamutti naannoo Tigraayin kan hoogganu mootummaa yerootii jedha. Gama biraatiin Dr. Dabratsiyoon amma ofiisaatiin akka mootummaatti of ilaala jechuudha. Akka waliigaltee kanaatti maal jechuudha gara biraatiin wantoota fonqolcha fakkaatu gaggeeffamaa jira jechuudha naannoo sana keessatti. Because waliigalteen hamma filannoon bara dhufu gaggeeffamutti mootummaa hunda hammataa yeroo ce'umsaa ni hundaa. Hidhattoonni ni hiikkatu, meeshaa waraanaa ni gala, mootummaa federaalaa al duree tokko malee rikogniishinii yookaan beekamtii nan kennaafii kan jedhu. Ajaja nan fudhadhaa kan jedhu. Waliigalteen Piretooriyaa maal jechuudha? Heera Itoophiyaa kabachiisuudha. Heera fudhachuu fi fudhachuu dhabuudha. Amma kan mul'achaa jiru maalidha? Heera federaalawaa fudhachuu dhabuutu mul'ata jechuudha. Waliigalteen Piretooriyaa waan haaraa miti. Bu'uuruma heera Itoophiyaa bara 1995 baay'ee sana kabachiisu kan qophaa'e jechuudha. Beekamtii boordii filannootiin ala dhiyeennuma kana yaa'ii gaggeessaniiru jedhama. Kun maal mul'isa? Boordii biraa TPLF jedhu yaamu karaa boordii filannootiin adeemsota hedduu keessa baheeti beekamtii argachuu kan qabu jechuudha. Qaamni beekamtii hin arganne walka'ee yaa'ii gaggeessuu hin danda'u, walka'ee mootummaa mataasaa hundeeffachuu hin danda'u. Maal jechuudha kana jechuun kan biraatiin mootummaa kan jennuun akkaataa heera bara 1995 baheetitti akkaataa tumaatalee sanaatiin kan hundeeffame jechuudha. Mee kan biraa dhiheenuma kan amma torbaanuma lama dura waltajjii guddaa waliin ta'an tokko irratti obbo Geetaachoo Raddaa fi Dabratsiyoon illee wal cinaa ta'anii waltajjii sana irratti yoo hirmaatan wal wajjin illee yoo dhaabatanii waltajjii san geggeessan fa'aa viidiyoo tokkorraa argeen ture. Yeroo tokko isaan lamaan jidduu waldhabbiin akka jiru waan fakkaatutu mul'ata. Yeroo tokko immoo walumaa wajjin walii galanii waan hojjetan fakkaata. Kun TPLF gidduutti takka qabbana'ee takka ol ka'u kun icciitiin isaa maal isinitti fakkaata? Dubbachuudhaaf TPLF nagaa umurii dheeraa qaba. Waggaa gara amanuun baay'ee rakkisaadha. Walitti bu'iinsa isaanii sun dhuguma walitti bu'iinsa miidiyaadhaaf immoo walitti bu'iinsa dhugaa humna gidduutti gaggeeffame kan jedhu sana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuun yaada. Qaamolee lamatu hundaa'ee jira. Tokko mootummaa yeroo kan deeggaran jiru, kanneen mootummaa yeroo sana morman jiru. Egaa mormiin isaanii kuni dhuguma qabatamaadha miti kan jedhu ilaaluun wantoota kana yerootu hiika. Ammaaf akka tilmaamaatitti haalli naannoo sana keessa jiru waan gaarii hin fakkaatu. Keessattuu egaa amma wantoonni isaan achitti gadi ba'anii miidiyaatti haasan sana yoo ilaalle waan kutaa lamaa fi sanaa olittis wal kukkutuudhaaf yaadan fakkaata. Lakki kana immoo isaan tooftaadhaa akkaataa tooftaatti itti fayyadamuu danda'anii qofa miti. Isaanuma keessaa iyyuu keessattuu diinota Itoophiyaa seenaa kan ta'an jiran. Isaan wajjinis walii hojjechuudhaaf ibsa garaagaraa baasan jiran. Bunuma sana keessaa jechuudha. Kanaaf qabatamaadhaan amma TPLF'n already outdated ta'ee jira jechuun dhaabbata baay'ee dulloomedha. Namoonni achi keessa jiranis warumaa kanneen dulloomanidha. Tarsiimoo hin qabane dhugaa dubbachuudhaaf taanaan. Kaayyoo amma ifa ta'e hin qabanii. Kanaaf meebii yeroo tokko wal deeggaruu, yeroo tokko wal mormuu. Kana jechuun yoo danda'ame kallattii kamiitinuyyuu aangoo tanaan dura darbe sana meebii deeffachuudhaaf egaa akka tooftaatti fayyadamuu danda'anii kan jedhu shakkiinis jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf immoo mootummaa Itoophiyaa fi uummata irraa maaltu eegama? Mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Piretooriyaa kabachiisuu qaba awwala. Ani irraa eegu. Akkaataa waliigaltee sanaatti wantoonni hojjetamuu qabanii jedheetii yaada. Egaa waliigalteen Piretooriyaa mootummaan Itoophiyaa adda dureedhaan mallatteessee akka hojii gudduu tattaaffii garaagaraa godhaa turee jira. Ammas isa kabachiisuun gahee mootummaa Itoophiyaati tokko. Lammaffaan ta'eewwan achi keessa jiru sana hawaasni addunyaa akka beeku gochuun baay'ee barbaachisa. Keessattuu gamtaan Afrikaa, Igaadii sochii garaagaraa dalagaa jiraatan hin beekamaadha dhimma kana wal qabatee. Kanaaf dhimmoota kana akka isaan ilaalan akka isaan hordofan kallattii garaagaraatiin yeroodhaan hawaasa addunyaatiif odeeffannoo kana kennuun barbaachisaadha jedhee yaada. Hawaasa sana ammas wantoota isa barbaachisu karaa sirriin kam akka ta'e, kallattii sirriin kam akka ta'e barsiisuun himuun dirqama mootummaa federaalaa ta'ee yaada. Toora bilbilaa keenya irratti argamtanii yaada bal'aa nuuf kaaftanii fi ulfaadha. Galatooma isinis. Oduu raadiyoo OBN irraa isinitti himaa jirudha. Dandeettii fi beekumsi hooggansaa guddina biyyaaf akka ooluuf hojjetamaa jira jedhan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaan siyaasaa obbo Namarraa Bulii. Leenjiin hooggansaa mootummaa naannoo Oromiyaa marsaa lammaffaan magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti kennamaa jira. Kiyyaa Bulee.
leenjiin hooggantoota marsalammeessuun mootummaa naannoo Oromiyaa giddugaloo 9 hooggantoota sadarkaan jiran 11 hirmaachis mata duree humna objuu guddina amansiisaaf jedhuun kennamaa jira. Wajjir paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti gaafatamaan siyaasaaf namarra buliin leenjichi hooggansi sadarkaan jira haal siyaas dinagdee fi hawaasummaa dippiloomaasii addunyaa naannoof biyyaalessa hubachuun hooggansi yeroo fi bu'aa qabeessa ta'e akka kennaniif yaadameeti jedhan. Gama dinagdeetiin hiyyummaa keessaa baanee badhaadhina dhugaa fiduudhaa fi badhaadhina hundi namarraa fayyadamuu fiduudhaaf halkaniif guyyaa hojjetamaa jira. Kana milkeessuun kan danda'amu tokkoffaa beekumsa gahaa argachuu danda'uun nurra jiraata. Lammaffaa immoo kutannoo cimaa godhannee badhaadhina fiduu dhimmoota nu dandeessisan irratti xiyyeeffannee hojjechuu danda'uun nurra jiraata. Kana cimsinee itti fufuudhaaf immoo ga'umsi geggeessummaa keenya sadarkaa sanaan wal madaaluun deemuu danda'utu waan irra jiruu fi inni lammaffaan raawwii hojii keenya irratti kaayyoo silaa milkeessuudhaaf qabanne irratti hooggansi keenya hubannaa argatee isa raawwachuudhaaf immoo kutannoo cimaa horatee hojjechuu akka qabuu fi leenjiin kun kan barbaachise jechuudha. Hojiiwwan akka biyyaatti hojjetaman iddoo hundaatti akka wal fakkaatuuf muuxannoos akka wal jijjiiratanii fi leenjiin kun murteessaa ta'us eeran. Inisheetiivoota sadarkaa fooyyee qabu raawwatan hin jiru, kan giddu galeessaan raawwatan hin jiru, kan immoo baay'ee sadarkaa gadaanaa ta'een raawwatan hin jiru jechuudha. Kuni garaagarummaan as gidduu jiru garaagarummaa geggeessummaati. Kanaaf carraa leenjii kanatti fayyadamnee hooggansi keenya sadarkaa hundarra jiru akka walirraa baratu muuxannoo akka wal jijjiiru gochuudhaan adeemsa kana keessatti immoo waliisaas akka wal boru akka wal beeku aadaa hojii akka wal jijjiiru gochuudhaa fi kaayyeeffamee leenjii kennamaa jiru. Riiformiin haaraan mootummaan caasaa haaraa ganda'u hundeessuun hojiitti galee akka milkaa'uufis leenjichi gahee olaanaa qabaachuus dubbatan. Hooggansa aanaarra turee fi ogeessota ekspertoota cimoo ta'an ogummaa gaarii qaban yoo xiqqaate digirii tokkoffaadhaa fi hamma PhD'tti namoota qabantu gandoota kanarratti ramadame jechuudha. Gandoota kanarratti amma ammaatti gara nama 49 fi 700 ta'u gandoota baadiyyaa kanatti ramadamanii jiru. As keessatti wanni caasaa sadarkaa kanarra jiru hirmaachifnee fi qabatamaadhaan yaada duwwaa miti kan leenjisu. Yaadi kun immoo piraaktikaalii hojiirra kan oolu lafatti. Lafa hojiin kun itti oolu immoo kan jiru bulchoota kana jechuudha. Kanaaf bulchooti kun asitti dhufanii yeroo leenjii kana fudhatanii karaa tokkoon yaada haaraa argatu, beekumsi isaanii hin dabala. Lammaffaa immoo hunda keenya ol mootummaa naannoo Oromiyaa, caasaa naannoo Oromiyaarra, godinarra, aanarra jiru oli dafanii wanna jedhame kana lafarra buusuudhaa fi carraa guddaa kan qabanii fi maandeetii guddaa kan qaban. Hooggansi leenjii argatu qabatamaan hojiitti huun baraniin qaban milkeessuuf hojjechuu akka qaban himanii hawaasni jijjiirama akka biyyaatti argamaa jiru tufsiisuun kan kanaan dura caaldeeggarsa barbaachisu gochuu qabas dhaaman. Wajjir paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti gaafatamaan siyaasaa namarra buliin. Wanna leenjii kanaan jiru uummataa jireenya uummataa hammam jijjiirre kan jedhu qorachuudhaan waan jalqabnuu fi kanaaf wanna leenjii kana hojii qabatamaatti hirmaannaa uummataa cimaa uumuudhaan jijjiiruu danda'utu irra jiraata. Kanaaf of qopheessuu danda'uu qaba. xiinxalli ganama kanaaf qopheessineen Alshabaab mootummaa jiddugaleessa Soomaaliyaa maasaraa baasuun irree jabeeffatee gaanfa Afrikaa jeequuf ka'e tarkaanfii hamaa fudhatee kan akkaa fi gara dhorkate loltoota Itoophiyaati. Biyyoota loltoota gumaachuun Soomaaliyaa tasgabbeessuuf hojjetaa turaniif jiran keessa Itoophiyaan adda durummaan eeramti. Kun kana ta'e osoo jiru tibba kana Ijiptis loltoota nan gumaacha jechuun waan kanaan dura gootee hin beekne gochuuf deemuun waan baay'een akka xiinxalamu godheera. Dhimma kana Abdallaa Qurcaa xiinxalaan qopheesseera dhaggeeffadhaa. Galatoomii Soomaaliyaan akka biyyaatti kan dhaabbattee Riippaabilika taatetii maqaan isii waamamu gumaacha biyyoonni Afrikaa bahaa akka Itoophiyaa, Yugaandaa, Buruundii, Keenyaa fi Jibuutiin faatti loltoota gumaachuudhaan biyya tasgabbeessuuf godhaniini biyyoonni kunniin keessattuu Itoophiyaan nagaan gaanfa Afrikaas ta'ee bakka biroo kabachiisuudhaa fi adda durummaadhaan hirmaatatiin turte bakka baay'eetti faallaa kanaa garuu biyyi maqaadhumaa fi ardii Afrikaa himattu garuu qorqalbiin isii Afrikaa faana hin taane gamtaa Afrikaatti fi loltoota gumaachuullee hin beekne Ijipti anillee naan gumaacha jechaatiin jirti. Bara kana maalifi warri nagaa ce'umsaa nagaa kabachiisuu gaanfa Afrikaatitti baatiin ture Soomaaliyaatti baatiin ture yeroo hojii isaa kan raawwatu bara faranjoota dhufu kana jalqaba muddeen xumurama amma jirraa kaasetiin loltoota biyyoonni gumaachanii ni eeramu. Warri dura jalqabaniitiin jedhanii kan akka
Itoophiyaadha, Buruundii, Yugaandaa, Jibuutii faati muuxannoo gaarii agarsiisanii loltoota isaanii akka itti fufsiisanii manni marii nageenya raabsa biyyoota gamtoomanii fi kan gamtaa Afrikaallee jara dheeratiin jira. Ijipti garuu anillee jira jechuun kun waa baay'ee akka dubbatan ta'eera. Maal dhageetteeti bara kana jetti kan jedhuu fi bara kana garuu waan dhageette situ beekaa. Jalqaba waggaa bara haaraa faranjoota 2025 gaafa ergamni ce'umsa nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa ATMIS dirqama isaa raawwatu anatu itti aanetti loltoota hedduu gumaachuu qaba jechuudhaan akka malee godhataatiin jirti. Waan duraan hin beekne fi hin qabne maraa dhuunfachuudha fi haalli Ijipti ergama nagaa kabachiisaa Somaaliyaa natu itti aana jechuudhaan dhuunfachuu fi tattaatu biyyoota loltoota gumaachatiin turan hedduu yaaddesseera mufachiisatiin jira. Muddee dhufu hojii isaa warra duraan ture waan xumuruu fi nagaa kabachiisaa haaraa gara Somaaliyaatti bobba'u keessatti qooda guddaa fudhadhu malee jechuudhaan Ijipti garamarraa immoo karamaa irraa itti goruu feetetii jechuunis hedduutu qeeqatiin jira. Osoo kata'utiyyuu Ijipti ergama kana akkaa fi garaan baachuu hin dandeettu. Sababiin isaa muuxannoo hin qabdu waan ta'eef jedhuun warri keessa beekani ergama nagaa kabachiisaa osoo hin ta'in fedhii dhuunfaa isii keessa baachuudha fi waan duraan gootetiin hin beekne gochuudha fi dhamaatiin jirtis jedhuun kunin warra loltoota erguun yookaan maallaqaanis tumsaatiin gargaaratiin turan illee mufachiisatiin jira jedha. East Afrikaan hayyoota garagaraa dubbisuudhaan waan kana xiinxaleetiin jedhee mana marii nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanis ta'e kan gamtaa Afrikaa waan Ijipti foolachiisatiin jiru kana tarii fedhii biroo keessa baachuu fi akka wixxifataatiin jirtullee itti beekuu danda'utu dubbatamaatiin jira. Eenyufa osoo dhufanii fi kan murteessu mootummaa Somaaliyaa ta'us gaheen warra maallaqaa fi loltoota gumaachanillee laayyoo miti. Biyya sannuun ergina bi'achirraa osoo waraanni loltuun nu dhufe jedheeti nama mootummaan Somaaliyaa propose godhullee eerullee warri maallaqaan duuba ta'ee nagaa Somaaliyaatti fi hojjetus qooda guddaa qaba. Loltoota kamtu irraa nagaa kabachiisuu danda'a waan jedhuun Itoophiyaan loltoota ergama addaa keessatti akka nagaa kabachiistuu fi gumaachituun alattis hariiroo cimaa naannolee Somaaliyaa hedduu waliin tolchiteetiin jirti jedhama. Kunillee ifaan ifatti beekamaadha. Alshabaab Somaaliyaa bittinneessatiin Maqadishoo qabateetiin bulchaatiin ture kan haga isaa itti agarsiisuudhaan ari'eetiin biyya baasuun Hasan Sheikh pirezidaantii Somaaliyaa amma jiru kana jechuun aangotti ol baaseetiin akka pirezidaantii jedhameetiin maqaan dhaamu godhe loltoota Itoophiyaati. Kun sirriitti beekama. Loltoonni Itoophiyaa bakka deeman maratti naamusa guddaa waan agarsiisaniif akkaan jaalatamullee gaafa isaanii jiru baqaarraa manatti deebineetiin biyya keenya keessa taa'uu dandeenye jedhu lammiileen Somaaliyaa hedduun isaanii dhiyeenya kana gaafa pirezidaant Hasan Sheikh Mahmud Ijipti faana akka malee godhachuun waliigaltee waraana hedduus Ijipti faana raawwatu kanaafuu dhaabbachuudhaan dursa mormallee lammiilee Somaaliyaati. Keessattuu miseensonni paarlaamaa hedduun isaanii waan kana harkatti jibbaniitiin jiranii dhiyeenya kanas gaafa Hasan Sheikh Mahmud hooggantoota naannolee shanii waame waliin mari'ataatiin ture dhimma Itoophiyaa irratti Itoophiyaa hin tuqini maqaa badaanis hin waamini galata isaaniitu galchuun hin ulfaata hin danda'amu waan jedhu kaasatiin akka turan miidiyaalee garagaraattu dubbata. Ameerikaas taanaan loltoota Itoophiyaatiin alatti kan Alshabaabii qoricha qotu hin jiru jechuudhaan loltoota Itoophiyaa irraa amaanaa guddaa keettetiin akka ittillee abdattu kaasti. Itoophiyaan bara 2006 kaastee loltoota nagaa Somaaliyaatti kabachiisan gumaachuudhaan garasitti ergite. Loltoonni kunniin gaafa takka waan hin taaneen osoo maqaan isaanii hin dhahamini yoo turtii isaanii amma baatii muddee keessa hin raawwata. Ijipti kana da'oo godhachuudhaan amma loltoonni waliigalteen yookaan yeroon nagaa kabachiisuu achitti godhamaatiin ture raawwateera waan ta'eef amma itti aansee anatu gumaachuu qaba waan jedhu yaada duraan hin beenneen as baatiin jirti. Kana da'oo godhachuudhaan itti aansee anatu loltoota gumaacha sanuu 5,000 qopheesseera. Dhawaatan ammoo 5,000 itti dabalee hanga 10,000 Somaaliyaatti akka nagaa kabachiisan godha jechuudhaan yaada dhiyeessuu jalqabdeetiin jirti. Waliigaltee waraanaa garagaraallee Somaaliyaa mootummaa Somaaliyaa bulchaatiin jiru pirezidaanti Hasan Sheikh wajjin raawwatteetiin jirti. Ameerikaa dabalatee gamtaa Awurooppaa faatis kaayyoon loltoonni biyyoota garagaraa irraa walitti dhufanii gara Somaaliyaa ergamanii fi Alshabaab balleessuuf qofaa ta'uun hubatamuu qaba jechuudhaan dubbataatiin jiran. Dhimma biroo keessa barbaachuuf hajaa biraa keessa baachuun hin ta'uu kanaa miti dhimmi guddaan irratti xiyyeeffatame Alshabaabin dadhabsiisuudha. Inumaa fedhiin Ijipti godhataatiin jirtu kun akka malee loltoota
loltoota ergumalee jettee kaka'umsa addaa godhataatiin jirtu Alshabaab jajjabeessuufillee ta'innaa wanti jedhullee dubbatamaatiin jira. Dhiyeennuma kana eegaa hariiroo Ijipti Somaaliyaa faana cimsachuudhaa fi waliigaltee waraanaa garaagaraallee godhaatiin turte Alshabaab mataa wal qabatee duraan eessa buuteen isaa hin beekamne dhukaasa garagaraa raawwachuudhaan biyya jeeqatiin ture biyya tasgabbaatiin turte. Kanaaf kun waan ta'uu miti jechuudhaan kaayoo Ijipti harkatti jibbaatiin jiru mana marii nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanis ta'e kan gamtaa Afrikaa qoricha Alshabaab kaaba Afrikaa irraa Ijipti affeeruu osoo hin ta'in warra ollaa gaanfa Afrikaa fi baha Afrikaa turan warra duraan loltoota gumaachuudhaan nagaa kabachiisatiin turan isaantu waan kana raawwachuu qaba waan jedhu dubbatu. Shunquqqiin Ijipti kana dursee balaaleffachuu kanaaf waraabbate mootummaa Yugaandaati. Yugaandaan warra loltoota gumaachatiin turan keessa eeramti. Ministeera jaalaa Yugaandaa Henry Okello Oyam Ijipti yoo mirra nagaa gaanfa Afrikaa kabachiisuudhaaf dhimmamte jechuudhaan gaafate waan hin fakkaanne fakkeessuudhaaf dhamaati. Kun waan maluu miti hin ta'ullee waan jedhu harkatti jibbeetiin jira. Nagaa Somaaliyaatti buufna jedha waldiddaa jabaa biroo gaanfa Afrikaatti akka dhalatu yoo gochuu ta'e malee Ijipti waan akkanarraa of qusachuu akka qabdullee gamtaan Afrikaallee akeekkachiiseetiin jira. Jeneraalli Ameerikaadhaa kan koomandarri Afrikaa keessatti dhimma nagaa raawwatu Jeneraal Mikaa'el Laangenis Itoophiyaa maqaa dha'uun maqaa waan hin taaneen himuun waan maluu miti. Nagaa Somaaliyaatti buusuudhaaf yoo barbaachise Itoophiyaan gahaadha. Kanaaf Itoophiyaan ittuma fufteetiin ammallee loltoota gumaachite akkuma tanaan dura bara dhufu bara faranjoota jechuudha 2025 baatii lamaan booda seenu kana raa'ee galeet Itoophiyaa matu achi turuu qaba waan jedhu amaana guddaa ammas Itoophiyaa irraa kaayetiin jira. Ijipti asiif achi fiiguun kunini gaanfa Afrikaa kana tasgabbii dhoorguudhaaf waan ta'eef kanas beekkachuun barbaachisaadha. Isiinis akka irraa of qusattu wantoonni garagaraa kaaniitiin jiru. Yoo atiin gaarii taate yoo atiin jabaa taate naamusa gahaa qabaatte ammoo akkanatti barbaadamta waan ta'eef Itoophiyaan hagammaatitti wanta akka hin jenne Yugaandaa warra loltoota gumaachan keessa Yugaandatu balaaleffate Itoophiyaan hin dubbanne atiin jabaa taanaan kasii dubbatu hedduu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan ammas itti aansiteetuma gaanfa Afrikaa tasgabbeessuudhaaf loltoota isii itti aansiteetu waan gumaachitu fakkaata. Xinxalli keenya kanumarra xumura dhimmoota kanaan wal qabataniitiin yeroo garagaraatitti wantoonni haaroftiin dhalata waan ta'eef itti aansineet makama xiinxalaa itti fufnu ta'a.